galatoma jenneerra. Jowaar Mohaammed karaa feesbuukaatiin akkas jedha har'as bulguuwwan sadii godatti dhokattee funaannamtee jirti jedha. bulguuwwan gurguddoo የመን ሱኒስ ከሳውዲ አውቶሪቲም ጋር ከኤምባሲውም ጋር ከሌሎች ጋር ተስማምተን በምን በለቅማቸው ይሻላል መሰለህ? በራሳቸው መሳሪያቸው ምንድነው? ቲክቶክ ነው። ተቆሞ ዲፋማ ጋፈቴ ጅራ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እህቶቼ ወንድሞቼ ያልኩት ላይ ይቅርታ ተናድጄ ነው ያልኩት። አካሚ ሀል ሱዲ ከሰ ደማዩ ዱርየን ሱዲ ማሊ ጅርዲ ሜ አክባራት ራፉሩ ዱፌ ወላሂ ዶክተር አስሊ ኸያ ኸለፊ አረኹኖ manan ifaanu qabsiifachiiftanii manan nu galchitanii dhiibbaa isinuun tadhiin. Gara bulguuwwan walumaa galatti gara 10 qabamanii jiranii. Sagalee taana angarguuteef sagalee taana intinaaf sagalee taana. Poolisiin Saawud Arabiyaa hojii hamaa hojjetaa jira. Jira guyyaan namuu waan facaase muratu. Ajaa'ibu dubartiin illee keessa jirti. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتوا الحمد لله أني نجان كبا هردفتوا في دعوتوا أهم أوروك channel كنتاتن هندنو بقي جراتني الحمد لله أني نجان كبا إجا فيديو هارا سيني كبين جرا بتلي سعود عربياتي وان توجرو سامون كان هندي كيسانو نبيتني جد يادا هردفا جرتني سينيس أني سمو فيديو هارا سيني قد ديسانتوري إجا هراس فيديو هارا sini fuudhaan jira inshallah channel kana like yeegotani subscribe yeegotani akka kana ammoo comment yeegotan video kana nama bira akka geessan abdiin qaba inshallah hundu keessanu video kana hanga dhuma nu hordofaa jedha. Egaa sababii Jowaar Mohammediitii fi sababii hundi keenyaadhaan bulguuwwan bakka Saudi fi bakka biyya garaagaraa jiran qabamaa jiran inshallah alhamdulillah rabbil alamin kun immoo bisraatii guddaadha baga gammadanii sin jedha. Isaan godatti dhokatanis inafan inshallah gara fuulduraanii qabamanii jedhe yaada bakka jiranitti qabamaa jiran amma video akka fuulduraan laaltanii jechuudha inshallah video garaagaraa namni baay'ee daddabarsaa jiranii tokko immoo dhiifama gaafatee jira. Ani xinnoo aareeti malee ani waan akkasii keessa hin jiru jedhee dhiifamas gaafatee jira. Mee ilaallasa sanis Jowaar Mohaammed karaa feesbuukaatiin akkas jedha har'as bulguuwwan sadii godatti dhokattee funaannamtee jirti jedha. Bulguuwwan gurguddoo yemen sunis adamsamaa jirti. Yeroo fi du'aayii itti fufaa itti du'aayii godhaa jedhee karaa feesbuukaatiin kana gadhiisee jira. Inshallah bulguuwwan sadii qabamaa jiranii hanga amma immoo gara bulguuwwan walumaa galatti gara 10 qabamanii jiranii. Poolisiin Saawud Arabiyaa hojii hamaa hojjetaa jira. Ijoollee bakka garaagaraa teessee kan nama wal ajjeesistu isaan qabu jiranii kun itti fufaa jira. Subhanallah kan nama ajaa'ibu dubartiin illee keessa jirti. Dubartiin tunis ijoollee wal fiqisaa turte ragaa ishee nu kennaa jedhe Jowaar Mohaammed posti godhee turate ragaa ishee argateera kan ishee qofaan miti dubartiin kun guutuu live irra teesse saantiim buhachaa jechuudha. Saantiim buhachaa follow buhachaa akkas godha jedhanii ammaraa turanii amma isaanis inshallah faayilii isaanii guutumaa guututti ragaa isaanii jechuudha Jowaar Mohammeditti funaanaa jira inshallah. Isaanis imbaasii Saudi wajjin hojjetaa jiranii hojii gaarii hojjetaa jiranii viidiyoo chaayinaa agarra. Akka kana ammoo erga amma akkas godhame booda ijoolleen teenya amma maalirra jirti kan jedhu mucaan tokko viidiyoodhaan dubbataa Aslii wajjin dubbataa turate. Ogaa rabshaan sun ka'ee waan itti jiranii amma immoo ijoolleen teenya maalirratti jirti atis maalirratti jirti jedhee Asliin gaafatee turate. Aslii wajjin live irra isheenii jira. Innis immoo ergaa dabarsee jira. Ergaa sanis ni dhageenya inshallah. Jowaar Mohammedis akkatti ijoollee qabsiisuu jiru himatee jira inshallah. Viidiyoo garaagaraa jira. Viidiyoo san waliin ilaalla inshallah. Beekamtoota garaagaraa raachee illee nafne sagalee tahaa jiranii. inshallah video gara jira inni laalla hanga dhumaan waliin tura subscribe like share godha inshallah bulguwwan bakke gara taani obboleessa islaamaa
keenya wal kan wal ficcisiisaa jiran inshaallah isaanis jazaa isaanii ni argatanii ijoolleen teenya du'aa jirti ijoolleen teenya ofii isaanii jijjiiramne beesaba keenya jijjiirra jedhanii mana bahanii karaa hammam guutuu chiggiree hammam guutuu kana dabarsanii erga suudii gaanii booda namni tokko beekamtoota tokko jechuudha garaa isaaniidhaaf saantibii isaaniidhaaf laayivirra ta'anii bohatanii jechuudha ijoollee keenya walitti kaanii wal kan wal ficcisiisan inshaallah isaan jazaa isaanii ni argatanii hundi keessanii du'aa isaaniitti godha ከሳውዲ አውቶሪቲም ጋር ከኤምባሲውም ጋር ከሌሎች ጋር ተስማምተን በምን በለቅማቸው ይሻላል መሰለህ በራሳቸው መሳሪያቸው ምንድነው ቲክቶክ ነው ሎኬሽናቸው ፒክ ተደረጉና ያካውስ የቀሩ አሉ እነሱም አድፍተው ለጊዜው ይለቀማሉ ሰው ተረጋጋ እና ይሄ እንዲህ አይነት ነገር የሊቢያው ይቀረናል ዲፈረንት ዳይሜንሽን ነው ሞር ሶፊስቲኬትድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ኤሌመንቶችም ፖሊስ እየለቀማቸው ነው እና ይሄ ነው የሰራ ነው የተወሰነን ጉድ ግን ብዙ ነገር የተማርኩበት ኦፕሬሽን ነበር በጣም ብዙ ዜጎች በሙሉ እነ ስታሊን ዜጎች በሙሉ ለመንግስት እንዲሰልሉ ነው ያደረጉት እኔ ደግሞ ዜጎች በሙሉ መንግስት እንዲሰልሉ ነው ያደረኩት ቤዚካሊ ምን ያደረኩት ሳውዲ ላይ ዜጎች በሙሉ ማፊያውን እንዲሰልሉ ያደረኩት እና ይሄ አሁን እነዚህ ማፊያዎች በጣም ፌመስ ናቸው አንዳንዶቹ ምክንያቱም ከሚዘርፉት ገንዘብ ይሄ ቲክቶክ ላይ ምናምን ያሉ ልጆች ይገስተዋቸው በቃ ፌመስ ናቸው በተለይ እነዚህ ጊፍት የሚባል አለ ጊፍት ሰጪዎቻቸው ይሰጣቸዋል ጊፍት ሰጪዎቻቸው አካሚ ሀል ሱዲ ከሰ ደማዩ ዱርየን ሱዲ ማሊ ጅርዲ ሜ አክባራት ራፉሮ ዶይ wallahi doktor asli khiyya khalefi arrakuno manan ifanu qabsiifachiiftani manan nu galchitani dhiibbaa isinumtaniin hafuura baafattanii hafuura baafanne kaa duraan iraata guyyaa godhanneeti miika gudunfannee kaayyanna galgalaaf manan teenya gaara deemtanii nyaatan jiran keemaa keessa bultanii dura miskiinni keemaa keessa bulu eega jawaaritti muddu eegalee miskiinni nagayaan keemaa keessa rafuu eegalee jedhani waan sana akkami dhugaadha duraan makiinaa bishaanii gubbaa achirra firaasha ol baafanneeti achirra ciifnee firraa eeyna ifaa deddeem eshi garuu dhiibbaa isinumtanii rabbi jazaa keessanaa kafalu isiniif jawwe har'a kunoo ifaa ibsannee liibii seenne qa alhamdulillah sodaan balee mana gaaruu ofii bilcheeffata miskiinni guyyaa reejala deemaa olee hunoo alhamdulillah har'a ruuza hoggaa godhan guyyaa lama nurraa dhaabbate rabbi hara isin haa galfachiisu ammalee rabbi warri suuraan jaraa jawwee bira dhaqaa jiru warri kasafamaa jiru hoo akkami qaqqabamaa jira qaqqabamaa jira hagartee gocha kana keessa gartee dhooysa jirulleen ifumaaf jawween dhuma urute if baasaa jira shakkiidhaan eshi ifumaaf maarre jeetuma kaameeraa banee yaaboo jawwee wayi maarree na godhee jee ifumaaf shakkiidhaan if baasaa jira jechuu uummatatti ufumaan dudubbata haqa miskiinattu iyyisiisaa jira bar akka miskiinaa iyyisiisa dhiini nama keessa dubbatami akkasitti gaafoo nurraa qaqqabdanii boo balaa isinirraa qabu amiin du'aayii bargaa garaa isinii godhu jira osoo gubbaan ta'in wallaahi jawween dhiibbaa inni uume la illa namoonni tokko Jawaar Mohaammed akka durii mi dhiibbaa uumuu hin danda'u akka durii mi Jawaar kufe jaan mee Jawaar dhiibbaa inni uume mee laala guyyaa lamaan kana keessatti nagaa nu godhee jechuu kaabineen Itoophiyaatu harka dha'uuf jirti. Durriyyeen achii gara Yamanaas badaa jirti gara gaara badaa jirti kan yeroo dhugaadha mootoba. Durriyyeen warri gaara jiru moo? Re'ee jala ta'ee duraan nama kana qabaa fidaa tumaan cafaqa jedhu kun badaa jira kayaan. Wallahi kaan hin beekne gaane namni bakkuma seenuu barbaadaa jira gartee namni akka kana keessa jiru hundi isaanii quba qabna. Boolli itti dhokatanii Jawaar hin jala bayan hin jirti suudii kana keessa. Isa jirti bakka takkaan bakka garteetti dhokatan hin agarre. Yoo warri gaara suudii keessa jiru san gaa xiqqoo beekoon. Sanuun bahu. Dubbiin badduma akkuma dirree xayyaara Jarmanii reefdee amma culullee Itoophiyaa galchiteeti. Namu akkasuma waajjira jira. Amma dingalee maa? Amma galee jankaa kun chaawu injuu dirree xayyaaraa keessa deddeeme. Amma biyya galee?
Himbay nagaru ciao ciao jet mo warabi ta kabiya gale jani shanta la farra irkisa akka warra Dubai galut Feki ta'inna. wallahi himbay nuga Oromonis waan durii fi hunda gartee miidiyaan amma woma durfaadha posti godha Suudi keessa amma namni qabame meeqa inta? Suudii keessa Badriyaa Yusuf qabamte jaan Tami Badriyaan. hullee dhaqa Ay. Badriyaadha maqaan. hay maqaadhu hulleedha gizee jennee keessaan dheenee maqaan kan kee warri keessan si baase hulleedha jetti garuu Badriyaa Yusuf Takka. akka imanitti Badriyaa Yusufis qabamte Muhammad Husseenis qabame jaan Muhammad Hussein kunoo kami? mucaa fincilaadha fincilaa walloo Muhammad lama. Abdurrahman Umaraa barbaadamu jira Abdurrahmanoo kami? hafarsoo dhaqa hafarsoodha Sagalee taana, hangar guuteef sagalee taana, intinaaf sagalee taana. Eenyutti sagalee taana? Waggaa 8 edda boo'icha wal fakkaataa ba'uu jalqabne garuu furmaan hin jiru. Amma baanee tiyyina torban satti sanuma. Saniin sanuma waggaa waggaan. Maalinni rakkoon? Ummanni keenya maaliif nagaa dhabe? Gaaffii kana namni gaafachuu hin barbaadu. Deebii sirriillee argachuuf fedhiin qabu. Hundumti keessan iyya barbaadu. Rakkoon siyaasa Oromoo, bu'urri rakkoo siyaasa Oromoo waggaa 8 darbanii wal dhabinsa ABO fi mootummaa gidduu jirutti. Intinaataa ajjeese, faannootaa ajjeese, intinaataa ajjeese, maaliif ajjeese? Gaagaamni kun hundi maaliif nutti dhufaa jira jedhee namni gaafachaa jiru hin jiru. So hundumti keessan araara sirrii barbaaddu taanaan, nagaa uummata keessanii sirritti barbaaddu taanaan wal dhabinsi kun haa dhaabbatu jedha. Gaafa wal dhabinsi jara lamaan gidduu jiru kun dhaabbate ummanni keenya nagaa argata. Ammasitti garuu eenyutti siyyinu, maalitti siyyinu furmaata isa sirrii fiduu hin dandeenyu. Wal sobuu haa dhisnu. Dhugaa jirtu hundumti keenya dhugaa jirtu haa dubbannu. Wal dhabinsi kun yoo dhaabbate ummanni keenya nagaa argata. Sana achi nagaan hin jiru. Callumeennee boonyee boossisnaa kan sobaa iyyina taanaan itti fufa. Abboo ijoolleen teenya tahoora jirtanillee ummata keenya argaa jirtanii dhumaa jira, saabataa jira. Lafarraa mucuq jedhaa jira. Agartaa jirtan wanni isinitti himuu miti. Mootummallee nagaa buusaa. Nagaa buusaa. Ummanni dhumaa jira. Araara buusaa. Bakka nagaa buusaa. Ormi isin lamaan jidduu dhufee isinitti fayyadamee ummata fixaa jira. Warri faannoo kun argaa jirtan nagaa buusaati tokko ta'a. Daangaa Oromiyaa kabachiisaa. Dhugaa Rabbii. Daangaa Oromiyaa kabachiisaa tokko haa taanu. Humna walii haa taanu. Gaachana walii haa taanu. Nagaa buusaa. Bakka nagaa wila. Wanni fiddan tokko hin jiru ofii wal fidna malee. Humna waraanaa keessa illee makalaakaa keessa. Raayyaa ittisa biyyaa keessa parsantii 75 ijoollee Oromooti. 80 hinga. Ofii wal fixaa jirra. Minim wanni bu'aa finnu tokko hin jiru. Nagaa buusaa. Ummanni dararameera. Makaraa siqaa argaa jira. Argaa jirtan. Jirana. Isin lamaan fakkaatee mootummaa fakkaateet ijoollee huura jirtu fakkaateet ummata fixaa jira. Hin beetani. Kanaafuu nagaa buusaa jiran. Nagaa buusaa. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እህቶቼ ወንድሞቼ ያልኩት ላይቭ ላይ ይቅርታ ተናድጄ ነው ያልኩት። ያልተናደደ ሰው የለም። ተናድጄ ነው ያልኩት። እንደዛ አለ አይደል? ላኪን ይቅርታ ብያለሁ። እኔም ሰው አልገደልኩም። እኔም እንዳየው ሰው ላይቭ ላይ ነው እንጂ ያየሁት እንደናንተም ያያችሁ ነው ያየሁት። ላይቭ ላይ ተናድጄ ነው ያወራሁት። እህቶቼ ወንድሞቼ ይቅርታ ብያለሁ።